Tuuma ulfaadhaa isiniin jenna obbo Isaayyas. Tole isin galatooma. Atoo sagantaan keenya kun maalidha? Kitaabota uummata biratti fudhatama qaban kan uummati jaallate keessaati kitaabota muraasa fudhannee daqiiqaa muraasaa fi waa'ee kitaaba sanaa kan irratti haasofnudha. Arragaa kan nuyi filanne hawwiidha. Yeroo taanu yeroon si fadhiiftu yoo milaataa fi kitaabota keessan kan biraallee filachuu kan dandeenyu waan ta'eef akkasiin nuffin abdii qabna. Saafisni bilbilarra garuu waa'ee hawwii duwwaa irratti kan nuyi haasofnu. Egaa gaaffii kootti yoon seenu kitaaba xinnaa guddaa dargaggoo hagamaan guddootti jaallatamu kana akka inni fudhatama akkanaa argatutti barreessuuf kan isin dandeessise maalidha obbo Isaayyas? Egaa kan kalaquma jechuun gaamma diraamaa turte hawwiin bara 1979. Okay. Reediyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo irratti qophii bashannanaa magaalaa Finfinnee irraa darbuu irratti dabarsinee diraamaa reediyoo turte. Nama bashannansiisuudhaaf, barsiisuudhaaf, walumaa galatti haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru, haala yeroo sanas keessa jiru dargaggoota dhimma laallatu irratti, dargaggoonni filannaa isaanii irratti, jireenya isaanii egeree irratti murteessuu irratti maal qabaachuu akka isaan irra jiru. Kanarraa ka'uudhaan nama bashannansiisaa kan nama barsiisuu danda'u jechuudhaan inni diraamaa kana bara sana dabarsee bara waggaa 34 jechuudha. Waggaa 34. 34 ta'a 79. Sana booddee gara afaan kitaabatti kan geeddaru namooti baay'ee dhaggeeffattoota keenya baay'ee jireessaa turanii geeddareen ture. Qubee isaa baatiin kan barreeffamtee maxxanfamin turte hawwiini. Sana booddee bara 1995 maxxanfamte 94 gannadha. Egaa bifa kanaan inni barreessuu danda'e haaluma qabatamaa jirurraa ka'ee ilaalcha bara sana gara fuulduraattis taanaan har'allee taanaan achirraa dargaggooti baay'een barumsa guddaa irraa argachuu danda'u. Warri ijoollee akka bara sanaa har'a ijoollee isaanii fi kana si wayya sana si wayya jedhanii guyyaatti baratti dabarsanii gurguratan miti barri ammaa. Haa ta'uyyuu malee warri ijoolleen isaanii bultii dhaabbachuudhaaf yookiin immoo hiriyaa qabachuudhaaf yaalli isaan godhan keessatti qooda fudhachuu qabu warri ijoollee. Aleef ijoollee akkuma umrii isaanii bishinni isaaniis akkuma sanaa waan ta'eef warri ijoollee gorsa kennuu kallattii agarsiisuu bifa kanaa waan ta'eef kanallee agarsiisuudha. Tole obbo Isaayyas kan biraan saabaadhaan barreessitan kitaaba kana akka manatti himtanitti yoo ta'e sababi saabaan barreeffamuu kun maa inni bara sana afaan Oromoodhaan barreessuun in ulfaata natti fakkaata moo sababa biraa qabdu obbo Isaayyas? Yeroo bara sana qubeen afaan Oromoo 84 jalqabeen. Eeyyee. Kanaafiti saabaadhaan yeroo oduu dubbisnus yeroo sagantaa hojjennus qubee saabaati barii isaanis qubee saabaadha kan maxxanfame bahu. Bara sana hin ayyamamne qubeen afaan Oromoo bara 84 kan jalqabe. Sana booddee immoo qubee saabaa sanaan iyyuu kitaaba sana maxxansiisuun afaan Oromooti maxxansiisuun baay'ee rakkisaadha. Bara dargii sana keessaa gara kun yaada abaa'oo ibsaa jedhu waa'ee Oromoo kaastee rakkoo Oromoo irra gahaa jiru yoo ibsitee kaayyoo Oromoo yoo kaastee mirga Oromoo yoo kaastee kun abaa'oollee jedhanii dhiphootaati jedhu. Kuni kaayyoo dhiphootaati jedhu. Maqaama isaa lagatu dargiin lagata abaa'oo jedhee maqaama seenaa yeroo sana kanaafi haalli akkasii waan jiruu fi saansurii sana keessaa gulaala mootummaan gulaalu saansurii jedhama. Achi keessa darbee maxxanfamuun hin danda'amu. Yaalamus kan maxxanfames hin jiru. Bara sana waa'ee warraaqsaa dargiin kaayyoo isaa ibsuudhaaf
gaazexaas kitaabota tokko waa'ee warraaqsaa kan inni maxxansiisu bifuma kanaan kaayyoo sarraa ka'uudhaan sooshaalizimii hojiirra oolchuudhaaf yaada jedhuunidha kan malee bara sana maxxansiisuun baay'ee rakkisaadha. Egaa rakkoowwan sana hundumaa darbee mayti kana wareegamii guddaan kaffalamee afaan aadaan ogbarruun Oromoo sadarkaa amma jiru kanarra ga'e sana inni hubanna dhalooti ammaas inni sun baay'ee waan nama toludha. Isiniin immoo agaarraatti lubbuudhaan immoo nu bira jiraattanii akka kanatti yaada nuun qooduun keessanis waan guddaadha. Kabaja guddaa isiniif qabna Obbo Isaayyas. Kan biraan hawwiin kun egaa seenaa dhugaatiidha kan kitaabicharraa argetti seenaa dhugaarratti hundaa'e jechuudha. Malee kallattiidhaan hawwii yookaan latii namni jedhamu lubbuudhaan jiraatee mini jechuudha. Ani immoo jiru taanaan maalirra jiru isa jedhu sin gaafachuufan ture. Kan biraan kitaabi kun fiilmii ta'uuf yaadamee ture natti fakkaata. Yeroo ta'e keessa sochii wayii akkasiin eegaltanii qubanan qaba. Amma mee maalirra ga'eera jettanii nutti himuu dandeessu? Baay'ee gaaffii gaariidha. Hawwii maxxansiisuudhaaf waggaa 10 irratti fudhate duraan warri kaan eega maxxanfamanii booddee ammas immoo fiilmiitti immoo geeddaree tureera barreeffama isaa. Garuu iddoo baay'ee deemeen ispoonsara gaafadhee namni deebii kennu dhabee iddoo baay'ee deemeera. Ammas abdiin kutadhu ispoonsaruman dhabee namoonni tokko deebii kennaniiru. Inni ga'u ispoonsara tokko duwwaadhaan kan hojjetamu tun ta'in baay'eedha. Gatiin isaas baay'eedha. Hawwiin seenaa hawwii dheeraadha. Naqamtee fi Finfinnee kana keessadha. Iddoo baay'ee wanta sochii baay'ee waan qabuu fi baasiinsaas akkasumadha. Kanaaf kanatu gara booddeetti wantoota hin jedhee warri waadaa naa galan illee na laanne fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa Naqamtee waggaa 4 dura murteessanii kan murteessan sana amma ammaatti kantiibaan tu gageeddaramu amma har'aatti deebiidhuma wantoota laannee garuu murteessanii turanii abdiin godha. Egaa keessumaa immoo kan baay'een wanta jedhu hawwiin kitaaba bulchiinsa iddoo dhaloota hawwiifaaf yaadannoo kan kennamtedha. Ilaallee tu ta'e illee bulchiinsa magaalaa Naqamtee dura kan ispoonsarii godhu hin turre hamma ammaatti waan akkasiiti bifuma akkasiitiin isaan kaanis gara booddeetti na jalaa wantoota jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaas xinnoodha kan hin ta'e 50 gumaacheera 50 immoo fiilmii guddaa jechuun danda'amu. Akkasuma gaamma yaalaman jira socho'aman jira gaafachaa jira carraa kanaan abbootiin qabeenyaa yookiin immoo fiilmi industirii keessattis hojjetaniis bu'aa argachuu danda'u. Kanas karaa kanaanisitu qooda fudhatanii yaada jedhu dabarsa carraa kanaani. Fiilmiin keessan kun egaa kitaabi kun kitaaba baay'ee jaallatamedha. Kitaabi kun immoo fiilmiitti jijjiirameeti. Warrootumti ispoonsara godhanis akka isaan irraa fayyadamuu danda'an waan tokko shakkiin qabnu. Sababiin isaas yeroo ammaa kana fiilmota baay'eedha kan baankonnis ta'u dhaabbattoonni garaagaraa ispoonsara gochaa jiranii. Hawwii ammootu fiilmiidhaan ispoonsara godhaniiti faayidaan isaan irraa argatan olaanaa akka ta'e eenyu jalaayyuu waan dhokate miti. Egaa fiilmii isinirraa eegna. Fiilmii akkasiin milkooftanis shakkii tokko hin qabnu. Obbo Isaayyas dhumarratti gaaffii tokkoon qabannis aarsaa isin kaffaltanii har'arraan afaan kana geessan dhaloonni amma jiru kun ijatti godheerettanii yaaddu? Eeyyee. Dhalooti ammaa kun dhugaadhumatti gaammame ija maalitiin ilaaltaa bara hawwiin faa sana kitaaba sana dubbisanitu bara sana dargaggoonni maal jechaa turanii maal jedhu waa'ee Oromoo gaaffii Oromoo yeroo magaalaa keessa deeman illee yeroo taaksii gaafattu illee hawwiin akka isaan itti kolfanii akka waan qaama ishee keessaati waa tokko hir'uu ta'eetti kana fakkaattee afaan Amaaraallee hin dandeessu jedhamtee illee
hamilee keenya baay'ee nu dhugaa turanii sunumtuu keessa dabarreeti kanas geenye sana mul'isaa. Cunqursaa bara sanaa mul'isaa. Qabsoo bara sanaa mul'isaa. Dalasaa fi Amaara gidduutti mana isaanii keessa wajjin jiraatu. Daayaloogii isaanii yookiin immoo haasaa isaanii irraa waan baay'ee kaasuu dandeenya yeroo gabaabduu kana keessatti kan hundumaa ibsuu hin danda'amu. Hundumtuu kan ibsu qabsoo uummati Oromoo gochaa turedha. Kallattii adda addaati. Sadarree waraanaadhiif isuma magaalaa keessatti jiraattonni magaalaa, hojjettooti mootummaa, barattooti walumaa galatti hawaasa Oromoo sana keessatti ilaalchi Oromoo maal ture? Sanuma gaaffii mirgaa ture. Gaaffiin mirgaa kun immoo milkaa'ee yoona ga'eera. Ammas immoo dhumeera hin jennu ittuma fufnaa guuttachaa deemnaa. Isaan arganne kanaa dinqisiifannaa. Gara fuulduraattis wanta nu hafus itti guuttachuudhaaf tokkummaan keenya barbaachisaadha. Kanarratti immoo ga'een barreessitootaa baay'ee olaanaadha. Egaa xinnoo yeroo keenyatu nu jalaatii deeme garuu amma wanti jiru kun darbee dhibeen kunis nurraatii ka'ee yeroo kaan immoo dhukkuboota kitaabota keessanii afan irratti akka nuyi haasofnu abdii guddaan qaba obbo Isaayyas. Mee namni isin hordofu baay'eedha, namni isiniin kabaju dinqisiifattoonni keessan baay'eedha. Mee dhibee kanarratti waa'ee dhibee amma jiru kanarratti koronaan wal qabate ergaa muraasa nu dabarsitanii osoo har'aaf egaa asirratti raawwanne. Egaa amma maali keessumaa amma yeroo ammaa kana dhibeen kun turfamsaa jira biyya keenya keessatti. Uummatis akka of eeggatuu fi miidiyaadhaan bifa garaagaraatiin miidiyaa hawaasaatiinis gorsa akeekkachiisaa kennamaa jira. Haa ta'u iyyuu malee uummati keenya ammayyuu waan hubate fakkaatu waan koronaan biyya keenya keessaa badee fakkaata si'ee dhumati ammatu sochiisaa ilaaltanii gara markaatoo kana gara magaalaa Finfinnee kana keessattuu iddoo baay'ee deemtanii ilaaltanii wanta koronaan Itoophiyaa keessaati haxaa ba'eera jedhu fakkaata. Gorsa kennamus waan fudhatan miti. Kanaaf ammas taanaan gorsa ogeeyyoti fayyaa kennan dhaggeeffachuu sirriitti hojiirra oolchuu nama immoo xinnoo dhukkubsate utaalloodhumallee yookiin immoo qufaadhuma namni dhukkubsate illee yoo jiraate mana wal'aansa fayyaa dhaqee of qurachiisuu akka irra jirudha. Maaliif utaalloo fakkaataa dhukkubichi? Hundumtuu eeggannoo gochuu qabu. Mee waan tokko gaaffiin irra utaalee tokkotu jirti. Mee amma barreessitoota amma jiran keessaa nama dinqisiifattan maqaa naa yeroo dandeessu nama tokko lama abaluun dinqisiifadha kan jettan warroota ammaa jechuudha. Hundumaan jajjabeessa. Maaliif hundumtuu qooda guddaa raawwachaa jiru dhugaadhuma dubbachuudhaafi kuni qabsoo yookiin immoo yaallii barreessaa tokko qofaatu hin ta'in barreessitooti Oromoo hundumti isaanii dhugaadhumatti hamilee cimaadhaan hamilee jabaadhaan ogbarruu afaan Oromoo guddisuudhaaf yaalli isaan godhan baay'een dinqisiifadhaa. Dhalooti ammaa kun immoo fakkeenya kana fudhatanii ka'umsa isaanii ilaalu baay'een dinqisiifadha dhaloota qubee. Kanaaf walumaa galatti sochiin hundumtu gochaa jiran dinqisiifadha dhugaadhumatti nama tokko qofaa miti keessaa. Inni sun immoo nama tokko miti. Inni sun immoo kan inni dhufe egaa wareegama isin kaleessa kaffaltanii rakkoo isin argitanii ni dhagaa kan har'a dhalooti kun ga'ee barreessuudhaaf ija banate jennee amanna nuti akka qophii sagantaa keenyaatti. Obbo Isaayyas bilbila si'a tokkoon tolee jettanii dhaggeeffattoota sagantaa kanaa immoo kabajanii yaada nuu laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa obbo Isaayyas. Fayyaa ta'aa isinis jabaadhaa isinis gaatti fufaa. Haa ta'u yeroo gaarii. Waaqayyo. Sirba jireenyaa shifarraa hawwii koo jedhu dhaggeeffannee walitti deebinaa. Kan isin dhaggeeffataa jirtan FM Finfinnee 92.3 irraa kan isiniif darbu qophii bashannanaa Ihim nu waliin tura.
Nalaliin ija